arjuun leenca kiyya tokkicha argee ilma kombolchaa abbaayee baffeete jaalte ilma abbaa gadaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa bakki itti imalaa jirru galma Raabaadorii jedhama. Maata Shokolee Marbeel Raabaadorii gaa seenaa isaa hedduun keessan dhageessanii jirtan natti fakkaata. Kitaaba keessatti illee yeroo baay'ee dubbisnee jirra seenaa isaa jechuudha. Hanga gartee foollee Raabaadorii minaamin jedhamee jechuudha. Bulchiinsa aanaa kombolchaa araddaa Raabuutitti argamna. Hanga dhumaatti gaa nu eegaa maata Shokolee Marbeel. Akkam tureetti? Iddoo gartee yeroo san keessa gadaa isaan hafilamu intala akkaan bareeddu fi namicha qaaliman sun waliin arma keessa kaayanii armatti hanga baatii 12 fi yookaan waggaa tokko as keessatti yoo inni kan intala san tuqu ta'e hin filamu jechuudha. San hin xuyneetu filamaa jechuun gus jijjiiran jechuu irraa jijjiiran jechuu ila hanga sayyoonni tuquu baatee malee yoo haa tuqu ta'e irraa jijjiiramaa jechuu biraati akkasitti filamaa jechuu waggaa 12 obsaan bira taa'e jechuudha. Filannoon ammayyaa ammaa tan dhufte sababa kanaan jechuudha. Ol bahee sodaadheen jiran dhaga'ana. Odoon hin deemneen bal'ama seene dhufeen silaala dhufe gaahunoo bal'ama guutuurra maaltu caala. Odoon hin deemneen bal'ama seene dhufeen silaala dhufe gaahunoo bal'ama guutuurra maaltu caala. Jalal baa dhagaan ifiif jigaa jira nama amta hojiisu jirmi. Akka tijaara milamme. Moo isa nama dige malee jabaadhaan digamu malee. Aha nama dige. Nama dige. Fiti. Kono gaa akkuma argaa jirtanitti kono qobbiin tana fakkaatti maata Shokolee Marbeel laal dhagaa nama dige malee dhagaan kun kan silaa digamu miti jechuudha. Dhufe silaalu ya biyya qilleensinsi biyya bishaansi biyya midhaansiidha biyya iyyuu caalu. Dhufe silaalu. Oromoon dur gartee waan eegurraa kan ka'e amaanaa eegurraa kan ka'e nama gartee dubartiillee tuquu hin dandeenye gartee yookaan dubartii amaanaa namni eegijee bira kaa'e nama eegu jechuudha. Nama akkasiisan jechuudha maata Shokolee. Ya biyya qilleensinsi biyya bishaansi biyya midhaansiidha biyya iyyuu caalu. Akkuma argaa jirtan dhiyaanee jira jechuun amma jiratti maata Shokolee Marbeel bakka Raabaadorii sun jira dhiyaanee jirra. Nuun batina. Waan shakaraatti xiqqeessa. Yeroo kana teessanii nu ilaaltan
waanuma waan qallaalii takkatti waan takka goonee isiniif finnu fakkaata. Garuu nuti kana aarsaa meeqa kafallee garaa dafa buunee lafaanee dadhabbii meeqatti isin biraan geenya. Isin garuu laaftuma takkatti waan nu dalaynii onlaayinii irra baafnu tana'u hin laaltan. Afooshee keenya kun ogaa yaa jira amma afoosutuma kadhuba. Ol baanee afaan keenya. Gaara kana gubbatti ol baanee jechuudha. Gaara Raabaadorii jedhamu tana as gubbatti ol baanee bakka inni dureen taa'aa ture teenya nuti sarara afaan kaayyachuuf. Akkuma beekamu Wamaada Shakalee Marbeel Raabaadoriin nama gartee Turkiin biyya teenya Itoophiyaa injifachuu hin qabu osoo waraanni kee jiru osoon ani jiru biyya tiyyee dabarsee alagaaf hin laadhuu jee Wamaada Shakalee Marbeel nama qabsoo dura dhaabbachaa ture yommuu ta'u seenaan Raabaadorii dheertuudha gaa seenaan isaa nama karaa deemee jechuu ni dandeenya. Maaliif jennaan hin dhumtu haasawamaa oltus hin dhumtu akkuma gartee gaafa dureenii mareetiin fituu dadhabee waan jedhamu takka mee eenyu beeka mareetiin fituu dadhabee naa beekta yaan takka gartee karaa tana karaa seenaa Raabaadorii nama karaa deemu jechuun sana jechuudha. Gaarrinis kun kana fakkaata katti ol ba'u jiru jechuudha. Gaara kanarra ol ba'u nama akkuma argaa jirtan jechuudha Wamaada Shakalee. Akkuma argaa jirtan bishaan madda uumamaa kan gartee Raaboo keessatti argamu. Waraabballee jimaa lameen fitinaa hajaanii arga qabadee lameen fitinaa jechuun gaa hayyamanaa jechuudha. Fataa jechaa wal yaa'u jirra. Qotaa kan jedhamu akkasitti gaarii. Barbara I'm feeling high. Gadaa san namni filamuuf deemu intala takka tabbareedduu fi gurbaa silaa muudamusa waliin arma kaayan armatti baatii 12 yookaan waggaa tokko as keessa tursiisan akkasitti namichi sun hanginni obsa qabu hanginni ba'aa qabu laalame akkasitti biyyaaf filamaa jechuudha inni kun. Yoo amma intala san tuquu baate jechuudha. Yoo tuquu baate yoo intala san tuqe jechuudha bakka kabiraatti jijjiiran jechuudha yeroo saniif. Akkasitti nama obsa qabu akkas taa'aa jechuudha yookaan inni hatti haajamu taanaan bakka irraa jijjiiramaa jechuudha namni san yeroo san namaan deemuu hin danda'uu jedhanii akkasitti irraa jijjiiranii jechuudha. Intala tana bira gizee taa'u namni tokko biraan dhufan jechuudha. Isaan lamaan bicha harma keessa jiraatu. Nyaatoo. Nyaatas akkasuma dhiyeessaniif jechuudha. Raabaadorii ilmaan Raabaadoriiti. Nama gadaa yeroo saniiti jechuudha. Sirna gadaa. Yeroo sanii sirna yeroo saniitiif akkasii namni filamaa yookaan namni muudamaa jechuudha yeroo saniif ilaalamee. Tuqamuu fi tuqamuu dhabuu sii ta'u. Haa ogeessaa jira ogeettiidhaan ilaalanii jechuudha. Ogeettiidhaan isiin tuqamtee fi tuqamne akkasii ilaalan jechuudha laata. Waan addaati obboleeyyan kiyyaa aanaan kun bulchaa araddaa Gola Raaboo bakka jaamtutti argamna. Gola Raaboo jechuun Raabaadorii namoota ni beeytanii teessumti gartee yookaan gadaan gaafa sanii akka amma gartee yeroo ammaan tanaa odaa jalatti himi sirni haa tumamu jechuudha. Gaafa san namni tokko bulchuudhaafu eera kana jechuudha. Kitaaba hedduu irraa dubbiseetiin jira. Mee ati gara fuulduraatti waliin itti chaanaaf ashati yoo maal.